Itti afaan Oromoo itti fayyadama Waayifaa. Waayifaa keessanitti akkamitti fayyadamtu? Afaan Oromoo Oromoo kutaa arfaffaasaa paaswoordii adimii keenyaa akkamitti jijjiiruu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Na duukaa bu'aa. Akkuma kanaan dura jedhe IP adreesii keenyaa galchina. IP adreesii keenyaa galchina. IP keenyaa gaafa galchinu booksiin kun nu dhufa, diilinkiin kun nu dhufa. Akkuma walii galaatti waayifaan kamimtuu username fi paaswoordii qaba. Yeroo baay'ee waayifaan ittiin seenamu kan diilinkiin adimii username fi paaswoordiin isaa adimiidha. Common kun beekamaadha jechuudha. Kanaaf isa kana wanti kun waan common ta'eef yookaan waan beekamaa ta'ee fi paaswoordii adimii keenyaa kanaa akkamitti jijjiiruu dandeenya kan jedhu ni hubachiisa. Bu'aansaa olaanaadha jechuudha. Kana jechuun namni kamimtuu username fi paaswoordii isaa adimii waan ta'eef waan beekuuf namni kamimtuu waayifaa keessan keessa galee paaswoordii keessan isa noormaalii isa kan waayifaa keessanii isin jala hack yookaan waan danda'uu fi isa kana yoo jijjiirtanii yookaan paaswoordii kana yoo jijjiirtanii bu'aa olaanaa qaba jechuudha. Kana waan ta'eef akkamitti akka jijjiiruun danda'amu isinitti agarsiisa. Na duukaa bu'aa. Admin paaswoordii isa noormaali admin sun kan deebisee barreessaa jechuudha. Enter naaf baneera jechuudha amma kun. Kanaaf kallattiidhumaanii maintenance kan jedhu kilikii godha. Maintenance kan jedhu gaafan kilikii godhu paaswoord kan jedhu dhufa. Paaswoord kan jedhu kanan kilikii godha. Paaswoord gaafa jedhu kana gaafa kilik godhu booksiiwwan kanatu dhufa. Booksiiwwan username, privilege, old password, new password, confirm password, id layouts, time kan jedhu dhufa jechuudha. Jalattis immoo user account table kan jedhu dhufa. Adimii fi user jechuudha. Kanaaf amma asirratti hold passwordin active miti, disactive dha. Active miti jechuun of kashuu hin danda'u. Kana hiikuudhaa fi dhukasii fi hold paaswoordii kana akka inni aktiivii ta'u gochuudhaa fi waan tokko gochuudhaan waan tokko goona. Innis maalidhaa? Kallattiidhumaan deemnee jara kana selekti goona. Asirratti admin gaafa selekti goonu laalaa. Username isaa maal ta'eera? Adimii ta'eera. New paaswoordiin isaa immoo maal ta'eera? Aktiivii ta'eera jechuudha. Old paaswoordiin aktiivii ta'eera. Kanaaf akka barbaadetti sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf asirratti hold paaswoordiin inni dura paaswoordiin ittiin seetaappii kana keessa galle maal ture? Adimii ture. Kanaaf adimiin jennaan. Admin. Amma immoo paaswoordii isa haaraa isa mataa keenyaa itti galfachuu barbaanne kan nu jalaan dagatamne kan dagachuu hin dandeenye kan yaadachuu dandeenyu itti galfanne jechuudha. Kana daganne jechuun seetaappii keenya galuu waan hin dandeenyeef seeraan qabachuu danda'u qabna. Kanaaf isa haaraan itti galcha jechuudha. Isan itti jijjiiruu barbaade sananii paaswoordii haaraatti galcha. Ittiin galchaa. Asirratti isuman deebisee barreessaa. Isa haaraa isa itti galchan deebisee barreessaa. Galcheera. Kanaaf asirratti edduun itti galchee ka'ee asitti maal gochuun qaba isa jedhuu fi daqiiqaanni kun ammatti seetaappiin kun itti cufamuudha kan inni mul'isu. Yoo barbaadan jijjiiruu dandeessu. Kana waan ta'eef daqiiqaa isa kana jijjiiruu isin barbaachisu. Yoo barbaadan daqiiqaa 10 gochuu dandeessu. Yoo barbaadan 5 isin irratti dhiisuu barbaadu. Kun dhiibbaan qabu waan ta'eef. Gaafa erga kana gashitanii paaswoordii isa holdii fi isa niiw kan agarsiisaniin boodatti maal jettu modify kan jettu kilikii gootu. Gaafan kana kilik godhu adimiin paaswoordii kiyyaa jijjiirameera jechuudha. Kanaaf isas walloo kalaala waan ta'eef na duukaa bu'aa. Isa kana ammaaf modify jedha. Modify ta'e kana close godheen ba'a. Cheekii gochuuf closing godhaa deemeen ammas nan galaa. Adimiin dhumsanaan hin galaa. Asirratti jalqaba irratti otoo jijjiireen duratti adimiin jennee gallee cheekii gochuudhaa fi adimiin jedheera barreesseera adimiin jedhee barreesseera enter jedha. Laal user
name or in the password error try again jechaa jira. Irra deebi'ii yaalii username isaatii fi password isaa sirrii miti jedhe. Kana jechuun jijjiirameera sirrii miti jechuudha. Kanaafi password isaa haaraan itti galcha jechuudha. Password isaa haaraan itti galchu kana ana malee namni beeku hin jiru. Yookasiif nama wifi abbaa wifi sana malee namni beeku hin jiru. Kanaaf namni biraa galee adimiidhaan galee password sana jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isa haaraan yoo itti galchee baneera sirriitti hojjetameera jechuudha. Kanaaf kun kutaa salphaffaadha, baay'ee salphaadha, itti fayyadama. Kutaa salphaffaadha kuni baay'ee salphaadha, itti fayyadama. Yoo kana gochuu baattan miidhaan isaa maali kan jedhu, yoo adimii passwordii keessanii jijjiiruu baattan abbaan fedhe abbaan barbaade passwordii adimiin kan jedhu username isaas password isaas adimii waan jedhu waan ta'eef abbaan barbaade adimiin jedhee password isaas adimiin jedhee galchee passwordii wifi keessanii isin jira hack yookaasiif isin jalaa hatee kan mataa isaa itti uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf security yookaasiif nageenya wifi keessanii eeggachuudhaaf adimii wifi adimii keessanii kallattiidhaan haala kanaan haala namasitti agarsiise kanaan galtanii jijjiirrattanii itti fayyadamuu dandeessu. Fayyaa ta'aa, galatoomaa, ciao.